من دانو كفلا جرو لينجر تمام فرحان اللي أسر من دا نمني ستارجة تنكون قوتون ساتو من دا كباتي من دا كفلا جتشو لي متمس نمني مال جنة هجي إسلام ماتي هجي دين إسلام ماتي فجتشوتي أجا دنداميني وان وفي كينيا بافنو بافنيتين فكينيا وسافرهان yeroo ka'eetiin gara biyyaadhaa deemutti wacii gareedhaa ofii isaatii kasaaraa wanna ofii irratti jechuudha. Wacii ofii irratti ka'eetiin kan inni deemutti jiru jechuudha. Isin galtee osoo kun maaliif akkana godha yoo jettanii sababni isaadha diina islaamaatiif hojjedhaa jechumaaf. Nuti hundi keenya yaada kanallee kaafne markazni ijaaramuu qabna. Isin galtee markazni ijaaramuu qabaa hogguu jenneetiin dubbannu ofii keenyatti fayyadamuuf osoo hin taane dhaloonni fuulduratti dhufu namoonni islaamummaa qabatanii rakkatan akka keessatti boqonnaa fudhataniif lammaffaadha ammoo akka keessatti leenjii fudhataniif sadaffaadha ammoo dhaabbannummaan garee shaadaa jedhu kun akkanuma qilleensa irratti hafuu osoo hin taane waan fuulduratti dhalootaaf hafuu ijaarraa jechuudhaaf. Dhaloonni kuni calliseetiin taa'u osoo hin taane yoo rabbiin nu qarqaareetiin jedhe mana maxxansaadhaa kamataa keenya yoo rabbiin nu mijjeesse yaada ni qabna. Rabbi irra fagoo miti. Akama nama kadachaa nu maxxansa maal jedhan osoo hin taane osoo dandeenye rabbiin keenya nu laaffifnaan mana maxxansaa mataa keenya yoo qabaanne islaamummaa babal'isuudhaaf wantoota garaagaraa maxxansnee gadhiisuudhaaf waan nu daangessu hin qabu. Lammaffaadha ammoo ammas jechuun TV mataa keenya yookaan ammoo fakkeenyaaf amma warra ollaa keenya kana yoo ilaalta warra maal jedhanii warra amma kun nama waaqa jedhu kana yoo ilaaltan jarri kun garanaan asii paasterii wayillee kun asiin raaji jedhee kun maal jedhee dingaragaran itti baanii tuman TV hojjetanii ijoollee shamaraa tana ta'islaa kiristaanaa tana isin galtee wanna itti hidhanii niqaaba itti hidhanii fidaniitiin Yesuus gooftaadha dukkana keessa dhufte jechiisisen. Kun maal jennan miidiyaadha. Miidiyaadhaan pheenxeen hojjette malee dhugaa qabaatteedhaati miti. Miidiyaan waraana guddaadha yoo danda'ame rabbiin keenya yoo nu dandeessise inshaallah gama miidiyaatiin yoo waan biraa dadhabne fuuldura dhaabbachuu qabnaa jechuudhaaf achi tarkaanfannee injifachuullee qabnaa waan jedhuudhaaf. Wantoonni kunniin afran iyyuu waan keessa jiru dhaabbata kana wayitanii ijaarra jennu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu haa qarqaaru. Isinillee haa qarqaaru. Nu hunda keenya warra diina islaamaatiif hojjetu rabbiin nu haa taasisu isa kanaadhaa jechuudhaaf yaa jamaa. Kanaafuu mee asiin durallee qarshii guddaa guurame takriban miliyoona 4 wayin taana fakkaata ka amma jiru. Isa kana keessaa ammoo lafti wayiidhaa argamteetiin turte Finfinneetti lafa kana wallahi haqiiqa dubbachuudhaaf akka sila hawaasa keenyaatiif dhugaadha. Mana tokkoffaa Abu Talha ni yaadata miliyoona 30 nuun jedhanii irratti gororree yaa rabbi itti hirkannuu laate jennuu laate jenne dhiifne bira kun. Erga sani ammoo amma sanillee bira kunne lafa dheengadduma kanallee lafa wayiidhaa argineet ilaal mana wayii ofirraa qabdiiti mee akkam taanu laate jennuu laate lakki nun baasu mee osuma gororru bira kun. Salaam. Amma ammoo mee lafa wayiidhaa argine miliyoona 5 wayii na fakkaata miliyoona 5 tuqaa turba akka isaa ta'uti lafa san argine tanamee yo inshallah hawaasni keenya hin danda'a jenneetumaan dubbannu jenneetumaan isinitti asbaane jechuudha. Wanni isiniin jedheef qarshiin kuni qarshii isiniif ta'uudha. Sadaqatul jaariyaa isiniif ta'u malee kan nam tokko ittiin fayyadamuudha miti. Nam tokko namni as keessa jiru tokko sadaqa ittiin fayyadamuudha miti. Yoo danda'ame markaza ijaarree yoo rabbiidha inshallah fooqi maal fakkaatu irratti ijaarree rabbiin abbootii qabeenyaallee rabbiin nu haa banu isinillee nullee ammoo rabbiin subhaanahu ta'ala abbootii qabeenya gurguddaan waa taasisu fooqi irratti ijaarree yoo rabbi jedhe ka markazaafillee ga'u bakka leenjiidha kan qabu bakka bultiidhaati kan qabu dabalataan miidiyaa ka of keessaa qabuu fi mana maxxansaa ka of keessaa qabu rabbiin subhaanahu ta'ala isumatti barakaa nu godhe waan guddaadha. Sida akka hawwiitiif isin galtee mana gaafa duraa Abu Talhaan yaadata miliyoona 30 jedhan tokko isa sani kajeelaan sila. Laakiin ammoo kajeelani fahamta dhaqqabanii amma ammoo tanatu jira. Isiin tun ammoo ariifachiiftuudha. Yoo danda'ame namni 100 takkaan osoo namni 15dhaan niyyate inshallah waan ammaa tanaaf ni cufa jedheeti yaada. Fuulduraaf ammoo ijaarsaaf iyyuu walitti deebi'uun keenya nafu. Samaam ijaarsaaf walitti deebi'uun keenya nafu jechuudha. Baarakallahu fiikum. Maqaan baay'iluu balaachoodhaati akkaawuntiin maxxanfamu jira. Isa kanaafi mee namni 100 niyyatan namoonni biyya garaagaraa keessa jirtan rabbiin barakaa isin haa godhuutiin niyyadhaati guyyaa lamaan kana keessa akka galchuu dandeessanii rabbiin subhaanahu ta'ala isin haa laaffisuu jechuu barbaadeeti. Tanuma Abu Mu'aaz yaada yoo irratti dabaltan dabalaati achi boodaan waan nattaa jennu. Bareedaadha ustaada sanuma jechuun waan isaan beekanii waan kun waan dhuunfaatiimi
waan hawaasa irratti waan hawaasaa godhamu waan gartee isaan beekanii waan iccitiitii miti waan kallattii naasaa wajjir abbaan fedhe kana keessa munaafiqnii fi kufriin waan feeteen jetti waan isin beeytanii warri gargaaraa turtanii isinuma inshaallah akkasii xalaa mee kaalkuleet godhi nama meeqa yoo arganne meeqa herreegame warri waa lakkaa'u yaani nama dhibban kan arganne nama 30 nama meeqa ta'a yaani gartee jiddumattuu Shantama shantamaan nama tokko argannaan nu gaha. shantama nama 30 Nama soddoma jazakumullahu khairan akasi. makaas Allahu akbar Asumaanuu sayye qalama keenya irraa fadhiin warri niyyachuu barbaadan Saniga. lakkoofsatu yaada barreeffadhaa ol sin gashina taraadhaan dabaree. namni karaa godhu bi'iznillaahi mawlaa jara keenya hundi keessanuu sanii waan seenaa Saabiquun wal dorgomaa. akkas yani hunda waan bu'aa sadaqaa namni isinitti mun jiru atattamaati bultiin kun nama jalaa deemtii faraanis hin deebi'a jireenya naman dhiiftu biyyi lafaati lafuma san qabee gartee haa deebi'u achi booda abbaa rabbiin fidu hin beeytan lafa keenyee deemna abbaa fedhe abbaan qabeenya rabbiin sun dhalchisee abbaan fedhe irratti jira waan kan hin karoorfanne malee karoora rabbiitu waan hunda injifata inni iyyannee bi'iznillah akkasii jirana yoo nama kuma 30 taatan 50 yoo 60 taatan 25 ta'a isinumatti dheeratti akkasii yani mariidhaan bi'iznillah goona rabbiin subhaanahu wa ta'ala cubbuu teeysan hunda isiniif hamaaru maaliif jennaan sadaqatul jaariya waan rabbiitti gadhaabuu deemti bi'iznillaahi mawlaa maal jettan ustaad Huseeniin dubbisaa Huseen. Sheekh Hussein assalamu alaikum Akkaawuntii warri maxxansitanii warri akkaawuntii maxxansitan xiqqoo walirraa butaa Assalamu maxxansaa. warahmatullahi wabarakatuh. Walirraa Jirta butaa biyya maxxansaa. Nagaa wallahi alhamdulillah simbiraano. nagee galata rabbi gumacha irra jirra ani kuma meeqa jee kuma 20 jedhe Allahu akbar Ilmaati keessan kana har'a namni gurra qabu ka ija qabu ka garee shaadaa waan itti jirtu hin argin waan isin godhu deemtulee hin argin hin argu ka ija hin qabne umaa ija gaasin hin bannu rabbi isin hibaabanu ka gurra hin qabne sin dhage usri hin dhageessu kan har'a dhageessan kan dalagaa qabdan kan gartee fayyaa qabdan tana keessaa yoo oftan jihaada biraa kana Muhammad dhufee hojii duutan hin jiru kanuma gartee wajaahidu bi amwaalikum fi sabiilillah qabeenya keessan hin qabsaawa tumsaa jedha gartee da'awaa keessattis karaa rabbii keessattis sanii eenyu inni gartee kuma 20 nuu kan rabbi subhaanahu wa ta'ala akannuu fi balaaxaa teessanii kamu gartee as keessa jirana ummata kufriitii jira munaafiqaa jira nuti qulqullu takka takkatti ol galfannee nama kana irraa gartee akkasitti irraa goona bi'iznillah sanii akkuma 20maatis inshallah rabbiin gartee 20 si haa baay'isu ustaada walis deebi'anii Hussein dubbadha inshallah Oh alaikum assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Ustaaz Nagaa qabdanii garee Waalaikum shaadaa salaam. hundumaa nagaa nuyi. yeroo takka akki gootan umee komentiin akkaawuntii namni tokko qofti haa maxxansu akkanatti dogoggorrillee argamuu mala dabalataan immoo tiktookiin illee nama adaba tarii asirraa gastii kanarraa nu adi'a mee akkaawuntii namni tokko qofti haa maxxansu nu obsa mee haalli ni jirtaa mee obsa warri kaan akkanumatti nu obsa mee nu obsa yeroo takka namni takka talhaa yookaan kaalid namni tokko yoo jiraattan mee namni jirtan akkanatti tiktookiin illee nu adaba dabalataan immoo dogoggorrillee argamuu mala. Dhufa. ايوه مي نمني تكا طلحه خالد نمني تكا مي Hajjatan sayya. Abdi barreessi mee yookaan? ان دبا سن اللي Baa. Okay. ان دبا سو اللي نما دبا نمني تكا جولين كينيا مي وري Osoo akka mata dureetti barreeffame silaa gaarii natti fakkaata. Akka mata dureetti osoo barreeffame Na dabaa. اكست اللي انتو Ingeessu abumaas hin ta'u achi akkasi. Okay, anyway, namoota screenshot godhadhaatuma qabadha. Tayyib ijoolleen eessa jirti? Maxxalhaan eessa jira? Eenyu? Haalli eessa jira? Ustaada waan namarratti walii galuu fi nama gartee nama 30 yoo jenne hanqanaa nama 50 yoo jenne hanqanaa kanumarra muttafaqa jenne inshallah waasni namkuma san adaduma san hin gartee itti fufna inshallah. Akkasumatti hin dabar.
mee nam tokko sayyaatu maxxansime sayyaa irra deddeebi yoon neetworkiin keessa dhageessisu jiraate sayyaatu yu maxxansi tamam yookaan ammoo Oro Adama ka jedhu kuni Oro Adama ka jedhu kun maxxansu jira kuma tokko jedhamee lakkoofsa akkasanitti yoo maxxanfame gaarii yalla abdi maxxanseet taa'ii di maxxansa hadis wannan maxxansa khalas dhiisaa warri kaan yalla يلا ابدي انا متى سودي ساس وركوان بارك الله فيكم ايا ابو مواد تسينا يا جماعه اكيد اني كان دغه جرتني واني كون حسين الراير جسي الحمد لله ايوه كاس دبادو ايوه غاري هذا انا بدني من دماغ سنه سني بالله هارا غاسن انا هارا متي يعني لسني هارا ابشر Hermana kesan nuga macise ture jalatenya inafi nuga jese turji ame kagas jalatai tiktokinga kan dura ulbela fi kan mal wala limbeku jalmatai nasor dafa bayan toltanya tinaf nafsi sajirtani bakat mane sine jinin sadaka kan bufanu damne ture gama bakten le jiradus Jabuti rawa Ethiopia ramti akaunti nu baresa jenis nu ragyo jira amma nayanen sini wajinin jira akaunti kesan nu baresa akaunti isma kana farad inshallah rabbi si ala fiso galatomi niyata galman siyago faradoti nugalchi wana ma ashokai banasan daddaf express banasan ma ittihajamne 1.5 or 2 million barbanne lafata karka galfachu torban kana sanif inshallah galatomi namalle aferi kan niyate akaunti startup ding matansa jiro kana screenshot gorad namalle aferi galatomi musenko inshallah bakka jirto rabbi si atais tole amu warramanu ergu torban arrafi boru yala masadike se torar borba jirtani jarana السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ما دبرسين جرا يرهر إن شاء الله بركنا قرآن. أيه أستاذ هم قرآن جته. ما شاء الله ربي بركاسي أقول تمام. ربي سيف هذا بنا ما شاء الله أنيس دبشان كان جده جرنا ورما كون إنجون فرحان الرتي سيرجت فرحان أستاذ فرحان مرة تركتان إن شاء الله سهنة جرس so كانوا مفولو سارة قبضو رتير كنا مازيرو كيسا كانوا مفولو سارة قبضو رتير كنا تمام يا جماعة ربما كاسين أقول وانكو واناريتي تبرباتيسو وعليكم السلام ورحمة الله ورا أنكن نوكانو جنيو أيه وسو أكست ويا دابر أبو معاذ ما كما تقريبا كما صدوم الراجل كمنو نموت أكست كاني سيسنيس الحمد لله أبشروا إن شاء الله سنرافونا حتى كدورا دينار تكات اللي واتو قدري ساتين وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أيوة قد بوات غري الكورة قد بواتين ديمنا. سنجنتان. أيه أكمل جرتنا قوما. وانا هذا سلا نية دا قدن دي سني ربي بركة سنا البنت يلي جرتا. يرو تكف هي دم نوددفع موتي كافة دبت يا جماعة. حمزة جرتا. deeggaraa garee shaadaa kana dubbisaamii maqaa bareedaa baattete asirra taa'u. Okay, tamam. Deeggara garee shaadaa jirta. Nama ani inni yaadda jedhe malee seensin abdi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Deeggartu dubbadhu mee? Anroonni jedhee ture kan jalqaba galchee jira. Kan narra jiru jira inshallah guyyaa kudhaniitti nan galcha kuma 60 jedhee ture kanaan dura inshallah. Qarshii meeqa ture? Kan dura jalqaba jaha galchee jira ustaz sayyaara ergee jira. Okay. Kuma 60 mana bira qabdi inshallah liqa keessa. Dhibba jaha jechuun kuma 20 jechuun takriban inshallah. kuma 60 itti ustaz. Kuma 60? Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب بركاتي هقول أبو رب بركاتي هقول بركات رب بركاتي هقول بركات الديم دنيا تنتزيال عن الرتين بك جيسة ملك يا رب سامن كيس يا جماعة إرد بناس نتي من ونكو ومركزات ملء وأنما دوم فاطمي تنمني دوم فوان كان كيس فيدم تاسم تاتي هنجر وان كان إجارة يرو هندا إجولين إسلام ما كبتركتان جراتو ما ننتينيو yeroo hunda gada antummaadhaan callisaniituma wama garagaraa nama dhuunfaadhaa qarqaaraatiin hin teenyu
مركزني كون قدر أبتو أكغري شهاداتي مركز قدر أبتا قدر أبو بربانا رب بركات سني أقول لا فبيتو راف لا فمو سلا مليون سدي مليون لما نينو ماركان شافيرة تشباني ما لقوا نساقرين شهادات شافيرة تبيبو بعدها كيستي أشتي وانا دي النمو زقبري وجين مليون لما مليون سدي لال وما تكن فيدو لما كان يؤكد سادة أرجني ربوني لما كان بيتها رب بركاتني أقولوتي لما كان بيتها الله يبارك فيكم أيه وان أين يندب بفنامي إيمان إيمان دبسا أيه إيمان دبادو إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أيوة أستاذ اللي بروني قال شكركم أكلني توبيا. ما شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك رب بركاتي أقول الله أكبر الله أكبر رب بركاتي أقول آمين آمين. رب بركاتي أقول إيمان رب بركاتي أقول شافي ربي بور فولا كي راكاس بور ما كاسي ربين همتو ستي دي ما جرتو همتو ستي يادا ما جرتو ربين سرا كابو شوفا مي سرا ربين اجر برين جهنم آمين آمين بور ما ستا بنم آمين آمين يا رب ورا بور آمين يكسوت آمين جاهدونا جنني إني ستي شوفا مي زبنا مي جنة إني ستي بنا مي جهنم سرا شوفامو هما فيه همتو نندي ستا شوفامتو بورو إن شاء الله الله أكبر آمين آمين يا رب آمين الله في نشيدا افتح تفتح إيتيو إنما تجعلك أنا قافة سنيقلتي لفقوفة بري